Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa sagantaa koo kan har'aa irratti dhiirota fedhii walqunnamtiin saalaa isaanii dadhabaa ta'ee fi akkasuma dhiirota fedhii walqunnamtii saalaa isaanii aktiiv ta'eefis walqixa kan gargaaruu fi baay'ee barbaachisaa ta'e qabxiilee 10 kan ilaallu ta'a. Dhiira kamuu bakka kanneen kan tuqxu yoo ta'e fedhiin inni walqunnamtii saalaatiif qabu dadhabaa ta'us akka inni walqunnamtii saalaatiif kaka'uu fi fedhii walqunnamtii saalaa isaa dabaluu ni dandeessa. Akkasuma immoo walqunnamtii saalaatiif akka inni reedii ta'uu fi qaamni saalaa isaa aktiiv ta'e yookaan qaamni saalaa isaa akka dhaabatu godhuu ni dandeessa. Bakki kun bakka murteessaa ta'e bakka 16tu jira. Sanneen keessaa bakka 10 kan ilaallu ta'a. Bakka kanneen isin hin beektan jedhee kan yaaduudha. Namoonni hedduun bakka kana hedduu hin beekanii. Kanaaf har'a qabxii 10 dhiironni yeroo tuqaman bakka isaan of wallaalan yookaan dhiira tokko of wallaalchisuuf yookaan miira ajaa'ibaa keessa galchuuf bakki kunneen baay'ee barbaachisaa fi murteessaadha. Kanaaf sagantaa keenya kan har'aa irratti kan ilaallu ta'a. Chaanaala kiyyaaf haarawaa yoo taatan subscribe like gochuun hamma dhumaatti yoo na wajjin turtan barnoota guddaa irraa argattu na wajjin tura. Egaa dhiironni yeroo tuqaman bakki isaan itti dhaabbatu yookaan walqunnamtii saalaatiif yeroo tuqaman bakki isaan jaallatan keessa duraa fi duubattu jira. Amma gara duraa ilaallee dhumarratti gara duubaa kan ilaallu ta'a. Inni duraa mataa isaati yookaan adda yookaan mataa isaa tuttuqoodha. Dhiirri tokko yeroo mataa isaa quba keetiin tuttuqxuu fi rirrigdutti rifeensa isaa keessa quba kee seensistee mataa isaa suuta maasaa jiruu guututti yeroo tuttuututti fedhiin isaa dabaluu fi ni jaallatu. Dhiironni hedduun bakka kana yeroo tuqaman isin yaaduu dhabuu dandeessu. Namoonni hedduun bakka kana yeroo tuqaman fedhiin isaanii akka ka'uu hin beekanii garuu isinis amma ilaaluu ni dandeessu. Dhiirri tokko ciisee yookaan jaallee kee ciibsitee mataa isaa suuta yeroo tuttuututti fedhiin isaa akka haarawaatti ka'aa deema. Inni lammaffaan hidhiidha. Hidhiin baay'ee barbaachisaa fi dhiirri tokko fedhii walqunnamtii saalaa isaa akka kaka'u kan godhuu danda'udha. Dhiironni shamarran caala hidhii yeroo tuqaman fedhiin isaanii hedduu ka'a. Shamarree tokko hidhii yeroo dhungattutti fedhii keessa seenuu dandeessi yookaan seenuu dhabuus dandeessi. Garuu dhiira kamuu hidhiidhaan shamarreen takka yeroo isa dhungattutti yeroo san qaamni saalaa isaa dhaabata. Akkasuma immoo walqunnamtii saalaatiif reedii taha. Akkasuma walqunnamtii saalaatiif baay'ee jarjara. Kanaaf bakka dhiironni yeroo tuqaman miira keessa galan keessaa hidhiin isa lammataati. Inni sadaffaan harma. Kuni dhiira tokko gara dhiira tokkotti jijjiirama kan argisiisudha. Dhiira tokko bakka kana yeroo tuqamanitti baay'ee miira keessa galu. Dhiironni tokko immoo yeroo bakka kana tuqaman homaayyuu itti fakkaatu dhabuu danda'a. Garuu akka waliigalaatti yeroo harma dhiiraa akkuma shamarranii harmi dhiiraa yeroo tuttuqamutti yookaan shamarreen tokko yeroo isa dhungattutti yookaan arrabaan tuttuqtutti fedhiin qaama saalaa isaa ka'uu fi walqunnamtii saalaatiif reedii ta'uu danda'a. Akkasuma miira ajaa'ibaa keessa seenuu ni danda'a. Inni biraa immoo garaa isaati. Saphii fi handhuura jidduu bakka argamuudha. Bakka kana harkaan yeroo tuttuqxuu fi maasaaj gootutti dhiirri tokko miira ajaa'ibaa keessa galuu danda'a. Maaliif bakki kun qaama saalaa isaatti baay'ee kan dhiyaatuu fi akkasuma immoo baay'ee lallaafaa fi baay'ee namatti toluudha. Dhiironni yeroo bakka kana tuqamanitti miira ajaa'ibaa keessa galuu ni danda'u. Shamarran suuta bakka san harkaan yeroo tuttuqxu yeroo rirriidutti dhiironni miira ajaa'ibaa fi fedhii ajaa'ibaa keessa seenuu ni danda'u.
Inni biraa immoo saphiidha yookaan rifeensa qaama saalaa irratti argamudha. Dhiironni bakka kana yeroo tuttuqaman yookaan biyya keenyatti baay'ee baratamaa ta'uu baatus gara biyya alaatti yookaan ilaaltan ta'e shamarran walqunnamtii saalaa yeroo eegalanitti osoo huccuu irraa hin baasin yookaan osoo huccuu hin baafatiin dhiira san osoo wal dhungataa jiran harka isaaniitiin saphii isaa tuttuquu yookaan akka hooquu yookaan harkaan suuta saphii san rirriguu. Bakki kun baay'ee qaama saalaa isaatti bakka dhiyaatuu fi yeroo bakka kana tuututti dhiirri kamuu of hin beeku miira ajaa'ibaa keessa seenuu ni danda'a. Bakki kun baay'ee barbaachisaa fi murteessaadha. Inni biraa immoo killee qaama saalaa dhiiraati yookaan gama jalaatiin qaama saalaa dhiiraa gama jalaatiin bakka argamudha. Yeroo kana tuttuutanitti qaamni saalaa dhiiraa kun baay'ee ol ka'a. Akkasuma dhiirota dadhabbii walqunnamtii saalaa qabanii fi qaamni saalaa isaanii hin dhaabanneef killee qaama saalaa isaaniitti argamu kana tuttuquu fi killee lameen jidduu quba keessan seensisuudhaan yeroo olii fi gad tuttuutanitti qaamni saalaa dhiiraa kun baay'ee dhaabatuu danda'a. Indiingii narvii naannoo san jiru baay'ee ol ka'aa fi baay'ee waan ta'eef qaamni saalaa isaa salphatti akka dhaabatuu fi fedhii keessa akka inni seenu godhuu ni dandeessu. Kana kan godhuu qabdan garuu suuta bakki sun baay'ee bakka nama dhukkubuu fi bakka humnaan tuqamuu hin barbaannedha. Kanaaf suuta tuquudhaan qaama saalaa dhiiraa san akka dhaabatuu fi dhiirota kamuu dhiira kamuu miira keessa galchuu dandeessu. Dhiirota fedhii walqunnamtii saalaa isaanii dadhaboo ta'aniif akkasuma immoo dhiirota aktiif ta'aniifis baay'ee gargaara. Inni biraa immoo gama duubaatiin kan ilaalludha. Dhiironni gama duubaatiin maasaajii yeroo isa gootutti yookaan dhiira yookaan jaallee kee ciibsitee dugda isaa sukkumtutti itti gajjattee gurra isaatti hasaasuu yookaan gurra isaa jala suuta dhungachuu yookaan arrabaan tuttuquudha. Yeroo kanatti dhiironni miira ajaa'ibaa keessa galuu fi of wallaaluu keessattuu bakka jal'isaa ta'etti suuta gurra isaa jala seentee itti hasaasuu fi yookaan sin jaalladha jettee yeroo ati itti himtutti dhiironni miira ajaa'ibaa keessa seenuu. Bakki kun bakka seensitiif ta'ee fi baay'ee walqunnamtii saalaatiif reedii akka inni ta'u kan isa godhuu danda'udha. Inni biraa immoo morma. Dhiironni mormi isaanii yeroo tuqamuu fi yeroo dhungatamutti miira ajaa'ibaa keessa seenuu ni danda'u. Morma dhungachuun yookaan arrabaan suuta arraabuudhaan morma isaa kana arrabaan suuta tuttuquudhaan dhiironni yookaan namni baay'een mormi isaa yeroo tuqamutti ni sodaata. Nama sin tuqsisu namoonni hedduun akkuma beektan morma keessan yeroo tuqamtanitti ni sodaatu yookaan namoonni kolfanis ni jiru. Garuu morma jala yeroo tuqamutti baay'ee miira keessa seenuu ni danda'a. Kanaaf suuta akka inni sodaannetti morma isaa jala seenuudhaan dhungatuu fi arrabaan isa tuttuquun fedhii ajaa'ibaa keessa akka inni seenu godhuu ni dandeessu. Inni biraa immoo dhiironni harki isaanii yeroo tuttuqamutti fedhiin walqunnamtii saalaa isaanii kaka'uu ni danda'a. Jaalleen isaa harka isaa qabdee yeroo dhungattutti yookaan quba isaa yeroo hootutti akkasuma arrabaan quba isaa yookaan harka isaa yeroo tuttuututti yookaan arrabaan tuttuututti qaamni saalaa isaa itti dhaabatuu fi walqunnamtii saalaatiif reedii ta'uu ni danda'a. Kunis qabxii namni hedduun hin beeknee fi ilaalamee hin beeknedha. Waan kana yaaluu fi ilaaluu ni dandeessu. Inni biraa immoo tafa.
dhiironni tafti isaanii yeroo tuqamutti baay'ee miira keessa seenuu danda'u. Sababbiin isaas tafti bakka lallaafaa fi yeroo tuqamuttis bakka nama gammachiisuudha. Akkasuma immoo gara qaama saalaa isaattis bakka dhiyaatuudha. Shamarreen takka harkaan tafa dhiiraa yeroo qaqqabdutti yeroo tuttuututti miira ajaa'ibaa keessa seenuu danda'a. Kanaaf tafa kana tuttuquudhaan suuta tafa rirriguudhaan jaalleen kee miira keessa akka galuu fi dhiironni hedduun ni jaallatu. Inni biraa fi inni dhumaa immoo qaama saalaa dhiiraati. Kuni beekamaa fi namni hunduu isin hunduu ni beektan jedheen yaada. Qaamni saalaa dhiiraa yeroo tuqamutti yookaan fiixeen isaa yeroo tuttuqamutti baay'ee fedhii keessa seenuu ni danda'a. Akkasuma immoo baay'ee walqunnamtii saalaatiif bakka reedii akka inni ta'u godhuu danda'udha. Isin hunduu ni beektan jedhee waan yaaduuf baay'ee keessa hin deemu. Egaa akka kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa koo kanarraa asirratti xumureen jira. Gaaffii kamuu kan qabaattan ta'e koomentii naaf kaayuu ni dandeessu. Chaanala kiyyaaf haaraa yoo taatan subscribe, like gochuun hamma dhumaatti waan na wajji turtaniif fayyaa argadhaa, fayyaan dhabina.